So gabbarri aadaa ammoo jijjiiruu hin dandeenyu. Akka namoonni ka hubatan ka barbaadu aadaa Arsii keessatti gabbara yoo gabbarteeyyuu gabbarri sumaaf deebi'a. Abbaan intala gaafa ofii jaalataa, intala ofii hin jaalataa. Biyyatti dhadhaa godhanii dhadhaa ottee haganaan dhadhaa muudanii dhadhaa ottee gugurdaan geegawoo soddaan obboleessi abbaa geegawoo bitaa kun geegawoo kennaa akkasitti ofirraa heerumsiisan. Waannaan guddaan kan namni amma beekuu isarra jiraatu aadaa Arsii keessatti ta'an dura pooyintii an dura kaayesan yoo keette gabbarri hamma dandeette gabbarta. Haala yoo ta'e. Yes, haala waan ta'eef seera waan ta'eef itti dhadheetinini waan qabutu kana waan qabutu se'i si malee abbaa intalaatiini si malee homaan qabu wanni an qabu kana narran darbini waa an qabu narraa fudhadhu gaafati jette. Yoo abbaan haalatti kenne. Yes. Yoo abbaan qabate yoo ulfaataan sani. Yoo abbaan qabatellee waa beeku malee hin qabatu abbaan illee. Waa hidatu malee onnee waa hidatu malee hin qabatu. Of hidatamoo isa hidatu. Nama isa hidatu malee. Hin qaba gabbaruu danda'a. Intalli tiyya qaani jedheeti yoo yaade qabachuu danda'a. Yoo qabatellee hoo Oromoon maal jette malaan bishaan waddanii jette. Kanaafuu gaafa qabatellee maal godha yoo hin dandeenye jechuun dhaqeetuma qabeenya kiyya dhiisaati anuu keessanii qabeenya kiyyallee keessanii intalli tiyyaaf anillee keessanii. Haguma qabu narraa fudhadhaa tana fudhadhaa hoo jedhe abbaan intala Arsii kamiyyuu sanirra hin darbu. Dirqama hin qabu. Yes, sanirra hin darbu. Inti bareeddu. Yaa sanirra hin darbu. Waan qabduuf waan hin qabneen illee simatee si fuudhata abbaan ni. Akkas dubartii aadaa biraatiin garaagarummaan dubartiin maybe akkaataan kaalcharii akkaataan haasofnu akkaataa itti guddannu addanu godhuu danda'a. Dhugaa. Like addanu godhu hoosiin jedhu dubartii Arsii yoo heerumtee yeroo baay'ee haalli mijachuu baatus obsitee bulti. Jaarsa ofiiti akka argite naasoftu. Yoo loleen illee akkuma gisee dhaamatanii gadi hin ari'ini ol ari'i malee jedhasanii yoo inni loleen illee fiddee gosa biraa bira dhattu yookaan nama biraa bira dhattu haadhumaaf isaa abbaa isaatitti yookaan hiriyyaa isaa yookaan obbolowwan isaatitti himatti malee. So holumaa gala kan jechuu barbaade jaarsa ofiitiif mana ofiitiif kabajaa qabdi. Maybe aanii isaan ka godhu keessaa tokko kana ta'uu danda'a. Amma fakkeenya abbaa kiyyaaf haatiyyaa ijoollee 11 qabanii namni hedduu ani gara dhumaati nama 8ffaa ta'anii. So yoo isaaf waa yoo nu barbaannee waa gaafannee nu dhiistee isaa waa gooti. Haati normaalii kan beeku ijoollee dursitiin beeka. Ijoolleef yaaddiin beeka. Haa ta'u garuu isaa waan barbaachisu gootee kaatee gara keenya dhufti. Akkamii akkana goota jennuun maal isin dur arge isa dur arge malee. Kabaja guddaa waliin qaban. Jees jaalalaaf kabajaa jechuu. So isa akkas ilaalaa yoo guddattee boru atillee mana kan kee gisee godhattu isuma qabattee guddattaa jechuu. Sun dubartii Arsii adda godhuu danda'a. Kanaafuu gabbarrinii fi geegawoo waa wal qabatu qabu. Inni xiqqeessee illee gabbaru inni guddisee illee gabbaru maatii waan kennuufii ta'u waa intala ofii uma kenna. Inuma kenna. Wanti saniif wal qabateetiin inni guddisee hin guddifnaa fi inni xiqqeessee hin xiqqeessinaa jedhu qabu. Intala ofiitiif hunda yaade intalli tiyya anarraa kana qabdii ga'ee intala tiyyaa kana lifaatiin irraa qabdii na wajji dadhabdee jirti gaafa jedhee abbaan wanni isiif yaada isaa inuma godhaaf ilmi sun gabbarus gabbaruu baatus jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaa aadaa.